بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة توتا في هردف توتا خيّة بكجرتني تهند خيسانو سلامني خيّة سنرت هارو بسنين جيش إن شاء الله تعالى. أكما بيكمو يرو هند غافي ديبئي تينيا تان اتنوفو فاتور تيك أبنيتي دفني جر وان أجائبا وان هدو نمدين كسيسا waanin yeroo dheeraa irraa dubbachuus hin fedhin, garuu ammoo wanni garii dirqama gootee irraa nama dubbachiifti. Arraan tana wanni qabannee dhufnee garaacha nama dhukkubu takkaffaa dhukkuba qabbanaa lapheen nama dhukkubu hafuurri nama citu gaafii gaafatamtee keessaayi. Ammallee akkasumatti mataa dhukkubbii mataa, sagaleen nama qabamuu, waan akkana qabanneeti dhufne. Warri kana keessatti gaafiin teessan isinii deebitus akka hagadhuma viidiyoo na wajji turtaniin isiniif dhaama. Duuba san duratti obboleeyyan nama tokkootu WhatsAppiidhaan sagalee wayii natti erge. Sagaleen tun maal jetti asirratti ol baasuun barbaanne. Sagaleen tun maal jetti? Isin warri ikhwaan al-muslimiin polotikaa ooftan, diin keessatti polotikaa ooftanii jetti. Laa, polotikaa fi amantii waliyyoo kan laallu taate amantii fi polotikaa laata dhiiroo warri amantii qabu polotikaa keessa hin seenu. Namni je'ee yaadu aboota sheekaa waan polotikaan seenin je'ee namni yaadu. Sheeka jechuun kasi caalaa polotikaa beeku. Ustaaza jechuun kasi caalaa polotikaa beeku. Ati arra lafaa kaatee waa'ee siyaasaa barattee siyaasaadhaan sheekotaaf hima. Sheekota jechuun warruma taa'ee niqaa hiikee niqaa hidhu. Niqaa adda namaa hiikee maarree hidhee nama walii araarsu qofa fudhatan. Sheeka jechuun qaa'ida. Sheeka jechuun dura bu'aa deemaa kan waa hunda sirra beeku abbaa. Ka ikhwaan al-muslimiin je'ee gaafii na gaafate san. Ammaas wanni ajaa'ibaa takka waan takka atin dhagahin Hamzaa Sheekh Jaabir firqaatami jettee yoo kan gaafattu taate, Hamzaa Sheekh Jaabir shiicaadha? Laa. Hamzaa Sheekh Jaabir suufiidha? Laa. Hamzaa Sheekh Jaabir sunniidha? Laa. Hamzaa Sheekh Jaabir maarreedha? Laa. Ani firqaa takka keessa hin jiru. Firqaa takka keessa hin jiru hoggaan siin jedhu waan ergamaan rabbii salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi irratti ashaabaa isaa dhiisanii deeman, saahibboota isaa dhiisanii deeman irraan jira. Ergamaan rabbii firqaa takkaan if yaaman jenne. Nuti firqaa ahlussunna wal jamaa'aati warri jedhu. Ahlussunna wal jamaa'aa jechuun firqaa miti. Ahlii warra sunnaa hadiisa ergamaa rabbiitii fi qur'aana irratti walii gale jechuu malee jamaa'aa maqaa baafattee deemtuu miti. Warri sammuu teessan firqatti fudhattanii jirtan ahlussunna wal jamaa'aa jechuun firqaa ahlussunna wal jamaa'aa jedhamtu jira warri jettan hin jirtu. Firqaan ahlussunna wal jamaa'aa jirtu firqaa osoon tahin ummata karaa ergamaa rabbiitii fi karaa rabbii kan ergamaa rabbii dhufeen san irratti deemuu jechuu. Allah subhanahu wa ta'ala kana jedha, inna alladhiina farraquu diinahum, warroowwan diin isaanii adda qoqqooddate nuti firqaa akkanaati, nuti maarree akkanaati warri je'e. Wakaanuu shiican, adda babahanii murna warri tahan, lasta minhum, ati yaa ergamaa rabbii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi isaanirraahi miti siin jaa. Wakadhalika nahnu lasna minhum, nutilleen isaanirraahi miti. Warra diin adda qoqqooddatee adda deemu kana jechuun. Huwa sammaakumul muslimiina min qablu wa fi haadha, isa ka muslimtoota isiniin je'e amma duraas arrallee maqaan keenya muslima malee firqaadhaan hin yaamamnu jechuu barbaadeeti. Okay, hoggaa karaa gaafiilee teenyaa deebinu obboleeyyan, obboleessi keenya tokko obboleettiin teenya takka maal jettee gaafatti? Dhiifama naa godhaa, warra gartee adda wal qoqqoodee firqaa walee yaamu kana waan tana dubbise waan obboleettiin teenya jettee gaafattumee dhageeffadhaa. Nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa guutuu galata Waaqayyoo.
Amantiin kollee kiristaanadha. Garuu yeroo baay'ee YouTube keessa naannoo hordofaa beekumsa baay'ee irraa fudhachaa ture. Galatoomaa nuu jiraadha mureeradhaan jaa. Waan ani isin gaafachuu barbaade guyyaa hin gaddaa haala maseenummaa irratti kan jettanii obboleettii koo tokkotu jirti jechuudha. Muka sana haala maseenummaa sana irratti kan isin dubbattanii mukittii sana adda baafachuun dadhabe jechuudha. Zaatar natti fakkaachuu didee ani amma kanan jiraadhu biyya Dubaayidha. Sannuuta kan jedhaman sana sannuuta illee natti fakkaachuu didee mukittii adda baafachuu dadhabeen gara keessan dhufe jechuudha. Meeshee kana naaf himaa. Isa tokkoffaa moo isa handhuuraa gadiitti kan isin dhukkubu jettan sanallee isallee adda baafadheetuma jira. Garuu mukittii ishee kana adda baafachuun dadhabe. Isa kanallee naaf himaa isiniin jaa. Darbee immoo jechuudha anaan illee yeroo baay'ee garaa kanatu na dhukkubachuudha. Namittiin kiyya hospitaala illee nageessuuf ishiin jettu garuu baay'ee ibameen jira jechuudha. Amma yeroo baay'ee biyyatti garaacha naan jedhanii garaacha keedha naan jedhanii amma immoo iyyeenya kana immoo isuma sanatu natti ka'ee na dhukkubaa jira jechuudha. Yeroo takka takkatti amma sagalee illee nageessisaa takka takka immoo bakka baay'eetti na dhukkubachuudha. Meeshaa kanarratti illee daawwaa garaachaa kanallee yoo beektanaaf himaa isiniin jaa. Jiraadhaa muriyeeradhaa isiniin jaa galatooma. Obboleettii teenya akkuma ati jette zaatarii garaachaa na dhukkubaa jette. Garaacha si dhukkubuuf ammoo wanni ati gootu akkumaan amma dura ajajee dabarsee viidiyoo keessa dubbadhe rummaana sollonqee rummaanaa goggoyduu ficaa isii tumtee ganama garaa duwwatti dhuydee eega isii dhuydee booda sa'aa 3 fallaana takka fuutee kubbaayyaa keessa neexee sukkaratti naqattee yoo dandeenye sukkaraa wajji kan dhuguu dandeessu taate sukkaraa wajji dhuydee sa'aa 3 teessee faxara nyaatta. Garaan kee wanni si dhukkubuuf rakkina garaacha keessa jiruuf waan ta'e tuqallisu kamina diidaan wanni tuni raammoo garaa keessa jirturraa nagiya si gootii jechuudha. Dhukkuba qabbanaatiin hin qabamee jaa obboleessa keenya kun waan inni jedhume na wajjin hordofaa dhageeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum yaa sheeka keenya. Rabbi tirraa jaalatu rabbi umriin keetiif haa dheeressu. Wanni gaafatu fedhee wanni si gaafachuu fedhe sheeka keenya. Fooratiya sanatu na do'iifa quraan allee nan qaraa yoon jedhee danda'e hin qara'u fooran na citaa fooratiya tun akka malee na laaftii siin jedhaa dadhabbina lapheedhaa kana garamaa wal qabatammoo jechuudha. Yeroo duraadha yeroo dheeraadha yeroo na jammaruu yeroo xiqqaa ture na hoqqisiisa oqna jechisiisa wanni naa ba'u hin jiru kanumaan garaan hammaata. Akkasirraa achirraa na jammare wanni suni. Amma immoo garuu akka waan marmaan kiyya kun jechuu akka nama mardi nyaatee shibaahee marmaan walitti guguduufame tan akkasumatti kiyaala gaallaalu. Yeroo tan garaan kiyya kun wal kee deemee wal nyaateetuma laali yeroo tokko gama bitaa bahee dhiitee wal nyaatee gama tani bokoqee gama tanirraa immoo gama mirgaatti deebi'ee achi bokoqee olii gadi jechuu garama kana keessa garaa kana akka waan lubbuu qabu na kee deemuutti wal nyaata ture jechuudha. Amma immoo sanirraa suni xiqqoo qalal jedhee sanirraa darbeeti immoo laphee daddabbina lapheedhaan natti fide godhuu qabu. Hayli malee ishiin daddabbina gaafii lammataadhaa qabaa sheekaa gaafii lammataadhaa lapheen tuni jidduu hedduun nala ballabdii jechuudha immoo nala ballabdii fi kana malee hancufattu akka malee arraba jalaa namadda. Yeroo ramadaanaallee yeroo fedhee afaan kiyya nan gogu haga fedhe yoo dhiibadde gooramaa kiyyattu kophee kiyyattu na goga malee afaan kiyya nan gogu. Hanjufee akka malee arraba jalaa namadda. Rakkoon kun bakka ta'e garuu na dhibeera. Hanjufa kana hidda arrabaa kana jalaa yaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ishee kana goomaan jirtanii fayyaa keessanii amaane hin jabaattanimi. Maashaallah rabbi isinirraa haa taqabbalu. Baay'ee barumsa isinirraa fudhachuu jirra.
akkuma kanaan itti fufaa gaa sheeka. Rabbitti naa jajjabeessu gaafii takka kan gaafachuu fedha. Sheeka dhukkuba qilleessaadhaa dugdafaa nama qorattamu. Qorichi isaatiidha maali mee naaf himi. Danda'ee ka quraana faa qara'uudha. Faxaralii walitti na dhukkuba dugdaa waliin walitti na qorattamaa jechuu. Akka sugaa dhukkuba qilleessa qoricha isaatiidha. Naaf immoo dandeessee siin jedha. Okay, akkuma amma dhageessan kana maal ja'a dhukkuba qabbanaatiin hin qabame lapheen na dhukkubaa hafuuraan na citaa ja'a. Lapheen si dhukkubuu fi hafuurri si cituun san qofaa miti wanni ati irraanfatte. Hoggaa si dhukkubu walis si harkisa duwidaa fi lapheenis. Wanni kasi walis si harkisuuf qabbanaaf. Qabbana tana maaltu sii dawaadha jennaan deema kiiloo takka ni bitatta. Deema hoggaa kiiloo takka bitatte qaceelo gurra banii dhageeffadhu. Deema kiiloo takkitti fuutee ibiddarra keessa. Ibiddarra hoggaa keessa deemi kun akka waan hoomachi irraa ol ka'uuti. Hoomacha kana gubbaa saap gootee fuutee habbatu sawdaa fallaana afur. Deema kee kanatti neeyxee habbatu sawdaa jechuun habbatul baraka haba suddaa jennaan afaan oromootiin. Tambiraa filfil adii kana fuutee daayitee fallaana lamatti neeyxee haba suddaa fallaana afur filfil adii fallaana lama akkasumatti zanjabiilis itti neeyxee walin laayxee ganama subii yookaanuu galgala hoggaara fuudeemtu fudhattee rafta. Qabbana wanni si ja'amu sirraa kutaa jechuudha. Okay, ta lapheen si dhukkubuutii fi lapheen si harkisuudha yookaanuu hafuurri si cituudha. Hafuurri wanni si cituu fi somba dalagaan hafuuraa somba. Dalagaan hafuuraa guutumaan guututti somba. Somba kanaatitu rakkina keessaa qaba wanni hafuurri keessa cituuf. Somba kana wanni xaliileessituun qaceellotti dhagaifadhu. Somba kaarootni fidda. Kaaroot kana daayitee juusa godhattee qalaasa keessatti neeyxee fallaana tokko zanjabiil fuutee itti neeyxee dhuyda. Waliigalee akkaanan siin jee kanan dagatin tan lapheen si harkifachuu jechuudha. Okay, ammallee gartee mataan na dhukkubaa jee obboleessa keenya kun mee waan inni je'ee himu ana wajji dhagaifadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtani. Mee anilleen video teessin takkaan laale sanirraa lakkoofsa keessan fudheessanii sagalee isinii godhe. Ani wanni isiniin jechuu fedhu mataa wayituun na dhukkuba gite hedduu natti deddeebi'ee bas na gowwaafataa. Yeroo hedduu bakka numa deddeebi'ee na dhukkuba. Maali mee wanni godhuu qabu dawaan ani fayyadamuu qabu maali? Du'aa illee naa godhaatii mee maal ta'uu qaba? Yeroo zamana dheeraa bas ani jiru biyya Saudii kanaan jiraadha. Tana keessatti immoo yeroo iddoo afii qabbanni illee ni jira. Haa ta'u garuu immoo anuma yeroo iddoo numatti deddeebi'a bas hedduu bakka na dhukkuba. Mee maal godhuu qaba isiniin jedha. Akkasii yooniin du'aa illee naa godhaatii waan itti fayyadamuu qabu yoo ta'e bas waan inni maal ta'e maagan mara natti na fayyaduu dide anuma deddeebi'a jechuudha. Okay. Obboleessa kiyya Rabbi subhaanahu wa ta'ala mataa sirraa haa fuudhu. Biyya gartee Arabaa keessa jirta, biyya ambaa keessa jirta. Rabbi nagiya si haa godhu. Mataa keetillee Rabbi si haa fayyisu jechuu. Mataa si dhukkubuuf obboleessa kiyya inshaallahu ta'ala wahuma mataa kana laalchisee waa hunda beektaa yoo hogguurra deddeebi'aa oolle nama wanni gooti. Wahuma mataa kana laalchisee viidiyoo takka guutuu waraabe. Viidiyoo na waraabe tana irra ol deebi'ii laali. Viidiyoo tana irra ol deebi'ii laali. Qaceellotti dawaa bareedaa irraa fudhatte jechuudha. Zayzafuun muka ja'aniin san zayzafuun kana bishaanitti uwwistee dhuyda mataan keessarraa kutaa jechuudha. Okay, irraa boodaa tan irraa dhumaatii fi tarraa boodaa obboleessi keenya gaafii hedduu nama ajaa'ibsiiftu takka gaafatee mee na waliin dhageeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu sheeka nagaa qabduu fayyaa keessanii nagaa. Xiqqoo waatu na dhibee waan san isin gaafadha jeetiin har'a kun ogartee karaa WhatsApp-dhaatiin isin irratti yaalaa jira.
tokko yeroo qur'aana qara'us yeroo haasa'us sagalee kana waytaan haasa'u sagaleen tunis shaashaa jettee naka karrifti. Akkasuma yooniin qur'aana illee qara'uu barbaade suuraa dheeraa ayata itti dheeressee qara'uudhas hin danda'u. Waan kanarraa yoo kadawaan jiraatu taate akkanaa himtaniin isinirraa fedha. Rabbi jazaa isinii haa kafaluu, Rabbi umrii isin haa kaa'uun isiniin jedha. Okay, akkuma amma dhageessan kana wanni obboleessi keenya gaafii isaa tana keessatti jedhe hoggaan qur'aana qara'u sagaleetu nafannaafataa jedhe. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ahlii qur'aanaa siyaa godhu. Rabbi warra qur'aanni gartee guyyaa boruu ragaa bahuuf siyaa godhu. Obboleessa kiyya sagalee si fannaafattu sagalee teetirraa huniin dhagayaa dawaan maalii jette. Dawaan gartee dawaa lama mana farmaasirraa bitatta yoo haalaan kasit jabaattu taate Zarikson dawaa jedhaniin taakka isiin as jirti. Dexmason dawaa jedhaniin tunis as jirti. Footoo akkuma asii gartu kana isaan lamaan kana farmaasii dheeyxee bitatta. Dawaan biraa ammoo acshaabarraa mukarraa tan gartee sagalee tee tana akka isiin fayyitu sii gootu qullubbii ni fuute obboleessa kiyya. Qullubbii fuutee qastiira yookaan fooyil waan ja'aniini jira. Qastiira jennaani. Qastiira kana keessa qullubbii martee ibiddarra keessa. Silaayittuu qullubbii kanatti nyaachuun nama dhibdi. Irra keessee hoggaa isiin laaffattee booda qullubbii tana baaftee nyaatta. Abadan laagaantee rakkina yoo qabaatte qullubbiin san keessa gadda buruudhaaf rakkinni san sirraa kuta. Tan lammadaa fujul ni beeyta. Fujul jechuun muka kana fujul namni wallaaluun jiru. Fujul fiddeetiti fallaana tokko deemaa wajji walitti neeyxee yoo deemin jiraanne sukkaraa wajji walitti neeyxee walit dhuubdee zaw gootee jechuun ni kochiifta. Kunis hedduu dawaadha. Sadaffaa kurumbaa ni beeyta. Kurumbaa jechuun akka salaxaa tahee kurumbaa namni wallaaluun jiru. Kurumbaa kana fiddee akkuma saandawichaa deema jidduun neeyxee nyaatta. Sagaleen tee rakkinni ati sagalee irraa himattu guutumaan guututti bi'idhnillah fedhii Allahaatiin sirraa kuta. Tanaafuu obboleeyyan kiyya warri gartee gaafii hedduu takka ergaa jirtanii. Aniin kun nama beeyta. Ani roobootaa miti hoggaan alaaltan. Gaafii nama dila kana bakka takkatti keessummeessuu hin danda'u. Tanaafuu yoo dandeeysan guruppii takka uumaa warri gaafiin teeysan isinii hin deebi'in. Hamzaa Shee Jaabir gaafattanii gaafiin teeysan isiniif hin deebi'in. Guruppii san keessa seenaa. Guruppii warra gaafiin hin deebi'inii fi ja'a takka takkatti keessa akkaan yaadachaa deemu na gaafadhaa. Guruppii hoggaa uumtan guruppii san keessaas na galchitanii guruppii san keessatti immoo warra gaafii san gaafatee gaafiin hin deebi'iniif galchitanii achirraan deebisuufiin hin danda'a. Warri immoo bilbila kiyya qabdan guruppii san keessatti akkana galchitanii warra gaafii gaafate saniif deebisuun barbaada. Maaliif jennaan asiin hoggaan banee laalu ustaas gaafii tiyyee eessa dhiifte, sheeka gaafii tiyyee eessa dhiifte, sheeka maal goote Khamiif deebisee khamiif akkaan dhiisuun adda wallaale. Maaleesh dhiifa manaa godha. Narra laalina. Ani namni tokko immoo nama dhibba bakka takkatti keessummeessuu hin danda'u. Guruppii akkasitti uumaa guruppii san keessatti gaafii warri hin deebi'iniif tartiibaan takka takkatti naamusaan achi keessatti na gaafatee gaafii isaanii tan deebi'in san achi keessa arkachuu danda'a. Tanaafuu haga pirogiraamii biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Ila liqaa.